السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في kabajamtoota obboleeyyan kiyya abbaa rabbi isaatii kanaan isin ga'e jecha har'a nyaata bareedaa nyaata ajaa'iba nyaata hedduu salphaa hedduu bareedaa ta'e wajji hojjannaan na hordofaan isinin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. اليوم نسوي رز أبيض مع عيدان دجاج. طريقتها مرة سهلة وطعمها مرة لذيذ. كونوا معي لو سمحت. إجا بلاين كي أرجع كلي في بهارات ثمانية تنديك جيسي أسيت موت يو إن نجاجت شولا شنكرتي في لومي في كمون كركم إسني ما بهارات ما في برد رت في يدمو دندي تنجت شولا بهارات الدجاجة كسمة وأنا ما منا كيسنجرون اتفيدمو دندي تنجرا. أنا استخدمت بهارات اللي عندي وأنتم تقدرون تستخدمون بهارات اللي عندكم. كاسة المهم لا تنسون فيها كركم. ارجع بهارات التقدر جالسين يكون مودو بسرمان دال إذا كان هذا كان تفيد من يكون مولوني ده حصير ليمون جسودا البس الموت جوا لين لكنانين تكو قدادي حاجة تكترسي سجدودا دقيقة مراسة يكترسي سنبودا osoo bishaan wata kaayyoo itti hin daballe innu bishaan ni qaba jechuudha. Bishaan yani itti qicee osoo hin taane loomii maafi dubsirummaan kanuma kana kan dijaaja wajjin akkasumatti jala qabsiisee ibiddarra kaa'ee inga jala xiqqeessa jechuudha. Ibidda jala xiqqeessa akka inni suuta jedhee bilchaatu jechuudha.
sagaleen immoo waan wacaca qabuuf isa san jala balleessee amma sagalee irratti godhaa jira. Inni kun immoo rooza jechuudha. Rooza haguma mana keessanitti fayyadamtan qopheeffattanii erga bishaan danfeen booda jechuudha. Soogiddaa fi kammuun hab isa jedhaniin madriya kenna waan jedhamu hin beeku dhugaa. Isaa fi zayituuna jechuudha. Akkasuma girfaa fi loomii gurraacha yoo qabaattan itti dabaluu dandeettan yoo hin jirrellee rakkoo hin qabu. Haala kanaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa jala qannasee jira foon kana jechuudha. Humaayyuu bishaan itti hin daballe yeroo sanitti ani isinitti hin agarsiifne maajuun xomaataan salsaa jechuudha. Yeroo itti dabalu akka tokko itti dabalee jira jechuudha salsaa. Rooziin haala kanaan hin bilchaataa jira. Salsaan kan dubbataa jiru isa foon lukkootitti jechuu fedheeti. Kana fakkaata adduma isaa bilchaataa jira jechuudha. Hedduu jala qannafamee jira ibiddi. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa haga dhumaatitti na wajjin tura isiniin jedha. Baarakallaahu fiikum. Egaa obboleeyyan kiyyaa xumurarraan ga'ee jira. Amma immoo tuyyuu jechuudha kireem xaba keetti dabala. Mina hordofan isiniin jedha hordoftoota kennaa like share subscribe gochuun akkasuma komentii babbareeda waan hamillee namaa ta'u jechuun nu jajjabeessan isiniin jedha. Haala kanaan itti dabalee jira jechuudha kireem xaba. آخر شيء زدت كريم طبق. إذا عجبتكم فيديو لا تنسين الاشتراك والإعجاب والكومنت والشير. بارك الله فيكم إن شاء الله وبالعافية عليكم بالعافية ألف مرة. Egaa kabajamtoota kiyyaa xumurarraan ga'ee jira alhamdulillah. Kana fakkaata xumurri isaa isiniin jedha. Wasalti ila aakhir shay inshallah. Yoo isinitti tolee jiraate laayikii godhaa, koomentii babbareedduu nu kaa'e waan hamillee nama jajjabeessu akkasuma sheer godhaa obboleeyyan kenna. Uummata akka gatii isiniin kafalchiisu wal haa jajjabeessinu wal qabnan isiniin jedha. Nyaata kanallee jarrabaati ilaala itti fayyadamaati ilaala. إذا عجبتكم جربوها شوفوها. إذا عجبتكم تقطعوا لايك. أكاسي كان في جباد أنا سنين جدا ترتي ونوجه قوتني قداتك كنا قلتوما سنين جدا بلايان كي أكاسو مموت يوجد شو تجاري في خلاصكم مدرس سنين جدا تكومنتي ببريدة في لايك اللي ندقتنا شير اللي ندقتنا. haga rabbiin fedhee viidiyoo biraati walitti deebinutti tika rabbi keessanaa tura jabaadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dacha bilaafiyaa sifa isinii haa ta'uun isiniin jedha. Turtii gaarii.